Mee qursii nyaata akkanaa kana waliin ilaalla na wajjin ta'a dhugaa dubbachuuf har'a ganamaani. Anaaf Saamu'eeliif waan hin qopheessu. Maal akka ta'e ilaala. Tarii inqulaaliidha jechuu dandeessu. No. Garuu ilaalaa dhumasa. Na wajjin ta'a. Laayik sheer godhaatii jechuudha. Na waliin ta'a. Jechuudha. Qursii hojjechuufan. Qursii ganamaan hojjechuudhaaf na waliin ta'a. Akkam bultanii nagaa keessanii anillee nagaa kooti. Mee waan hojjedhu na wajjin ilaala. Wajjin ilaalee walitti deemina. Hayyee akkuma argitanii jirtanii dinnicha sadii affeelladhee jira, inqulaalii sadii fidee jira, shunkurtii muree jira, qaaraa muree jira. Maal akkana jedhu ilaala. Anaaf Saamu'eel har'a qursii ajaa'ibaa nyaanna jedhee yaada. Hadda goonee baqa. Daabboorraa firfiriirraa biddeenan adda goonee jechuudha. Ishi dinnicha akkasii bilchaatee jira. Maankadhaan sharkata godhee irdiitti naqee soogiddaatti naqee qaaraa shunkurtiitti naqee asitti immoo inqulaalii qobaatti rukuteen itti naqe jechuudha. Achii booda waliin makaa jechuudha. Yaa kaameraa waan qabadhee jiruu fi isiniif tiniin jedhu muduu isaa waan ta'eef akkasii jechuudha. Kun haala kanaan itti naqee asitti immoo maxabashaa koo ho'ifadhee jira zayitii itti naqee kun akka kanatti ho'isee jira. Sana booda waliin makee jira. Yaa inqulaalii Itoophiyaa mitire ishee kan habashaa waan taateef baay'inaan jiidheessin akkana ni yaadeetti dinnicha sadii hin taane jechuudha. Inqulaaliin sadii. Inni isin gaahanna sana ni yaade. Kanaaf kun akka kanatti hojjadhee jira jechuudha. Amma gara maxibashaatti dabarfachuun deemaa jechuudha. Kun gara maxibashaatti naqee diriirsee jira. Baay'ee furdiseen kaa'ee yaa akka daabbootti baafachuun barbaade jechuudha. Kanaaf ittiin qadaada jechuudha. Wanna garaachuun ittiin qadaada akka kanatti sana booda kaameraan akka hin dheeranneef gabaabse kunoo garagalshee jira. Akkuma argitanii maashaa Allah guddaadha banna garaachuun yaa xinxaaluu dandeessa. Asitti shaayii qopheessee jira. Inqulaaliin duubni isaa kana fakkaata. Yaa lama sadiin garagalchu maaliif inqulaalii bichaa waan ta'eef. Akkuma narraa fuudheen asitti kun shaayii qopheessee isa fidadhee Saamu'eel firfirii xiqqoo godhe yoo nyaachuu didee jedheeti dinnichallee quncisee fidee fi yoo nyaate jedheeti ofii kooti shaayii naana'aadhaan fidadhee jira jechuudha. Qulqullina kaameeraatiif egaa dhiifamaa xiqqoo ishii kaameeraa biraatiin waraabee garanatti waan an dabarsee fi ni dimimmisa yeroo baay'ee kaameraan kun bilbilli kun cufaa ture yeroo sana. So naana'aa fidadhee shaayii fidadhee ala kanaanii santoosheellee fidadhee maashaallah akka arabaatti fidadhee jechuudha hojjetadheeti. Kunoo kanaan humtuu nu bira hin jiru. Anaaf Saamu'eel malee ganamaan hojii deemama. Warri kaan hojii deemuu. Ani immoo mucaa koof jecha gaa wanta cophuu fi qabu wanta mucaadhaafis vitaaminii ta'u wayii nyaachuun qabasa jedhu yaadeen sanuu ganamaan waan ta'eef ganama teenshinii itti kenna qursii kanarratti beektanii. Misaa irbaata minaamin ammanaa miti garuu ganama. Maaliif daa'imni keessan amma ji'a ja'aatti kanuma eeggatu waan ta'eef waan marma keessan keessa cube waan ta'eef daa'imaaf wanta mijataa. Wanna taatanii amma ji'a ja'aatti sanayyuu maaliif bakka nyaata dabalataa hin qaban. Amma ji'a ja'a guutanti. Ji'a ja'aatti illee avokaadoo muuzii illee laattuu fi maal jechuudha. Asitti shaayii koo buufachuufanii sukkaaratti naqee qixa shaayiin kun ishii rarraatoo qabdu wayinii itti na jalaa bu'e. Rarraatoo ishii rarraatoo ishii akkanatti asirra godhadhee shaayiitti buufadhee akkasitti shaayiitti buufadhee qopheeffadhee jira jechuudha. Nyaanna amma saamii waliini. Achuu dura garuu immoo yaa dubartii ulfaa fi kan deesseefis. Okay, kaameratti garagalchanii amma gara nyaachuutti waan ta'eef waa isin agarsiisa dura. Waan kaashii kanaan lamanan fudhaa jechuudha.
sorry. Sorry. Isaan afaan kee ittiin deebisu'een. Qodaa biraattiin qicee qabaayyuu garuu. Eeyyoo. Akkanaatti isaa jechuudha. Kana booda nyaata keenya itti xiichinaa jechuudha. Saamu'eel hin kennuufi na bira dhaabbatee dharra'a maaliif seetanii daa'ima gana afaaniin hiikanneef hin kennamu yeroo baay'een dubbadha. Akkasii jechuudha. Wajjin nyaannaa. Yaa'u kadhanneera. Banagaraachuu laa na yaadadhe sana malee. Nyaannaa maqaa Yesuus Kiristoosin nuuf haa keessu ammasii. Foon dhigatti nuuf haa dabalu. Warra hin qabneef immoo haa yaadu Waaqayyoon. Ilaala gamma Saamu'eel akkatti hin nyaatu laala. Asikiti. Hi, good. Hi. Yeah. Dhimma ittiin qabu waan ta'e midhaan seeranii. Yoo dides garuu firfiriin jira waan ta'eef rakkoon qabu. Nyaannee deemnee nagaa wal gaafanna. Qursiin keenyaadhaa kana fakkaata. Banagaraachuu laa dhugaa dubbachuuf daa'ima keessanii invest gochuu qabdu. Harma keessan qofa eeggatu. Harma keessan qofa waan eeggataniif immoo dirqama ofii keessanii fayyadamuu qabdu jechuudha. Ji'a boodallee waan biraa nyaata dabalata qabu aannanillee xuuxxoon kennuufii dandeessu. Garuu amma harma keessan qofa waan ta'eef cubbuudha jechuudha. Saamu'eel bargixamma kana noone jechuun innaa ji'a kanaatu didaa jiraa yoo harmanni garuu inni kun harmoodha jira xuuxxoon jalqabsiifne ta'ullee harmuun kun ilmeetti kennee malee waan biraatiin kennee gidduudhaani. Kanaaf ofii keessanii fayyadamtanii daa'ima keessanii gochuu qabdu malee isin jettanii waanuma dhufe akkasumaan shaayii fi daabboon of nyaadhanii qursii naa ta'a garuu daa'imaaf hammam cophee hammam qaama ishii guddisaa deema isa jedhamudha. Akkasii kana nyaanna. Yaa'u daa'ima ofii akkas darbanii jiraatanii yoo lubbuu ofiis dabarsan rakkoo hin qabu dirqama jechuudha. Akkasii baay nagaan oola.